Nyota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoo isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna ijoo har'aa kan isinitti himan Muhammad Fantaalleeti. Waraanni bilisummaa Oromoo koraa dhiheenya geggeessan qaawwa kallattii garagaraan turan cufuun imala galma qabsoo isaatiin isa gahu eegaluusaa ajajoonni olaanoon waraanni bilisummaa Oromoo ibsan. Ajajaan olaanoon waraanni bilisummaa Oromoo marroo dirribaa fi itti aanan isaa gammachuu abbooyyee ibsa raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaaf waloon kennaniin uummanni Oromoo tumsa waraana bilisummaa Oromootiif kallattii hundaan taasisu cimsuun umrii gabrummaa gabaabsuu akka qabuuf waamicha dhiheessaniiru. Odumal wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa duula xumura gabrummaa labsame hordofuun lola jabaa geggeessan aanaalee godinicha hedduu to'achuu beeksise. Iddoowwan to'atamanichi hawaasa waliin marii egeree qabsoo Oromoo irratti fuulleffatan geggeessuu kan himan ajajaan koonyaa gujii lixaa qabsaa'aa Rabbirraan injifannoo woboon argataa jiru cilee dibuuf sirni aangorra jiru shira garaagaraa xaxaa waan jiruuf irraa of eeggachuutu barbaachisa jedhan. Dhiittaan mirgaa namummaa Itoophiyaa keessatti hammaataa adeemem sadarkaa yaaddessaarra gahee jira jedhan liigiin mirga namummaa gaanfa Afrikaa. Liigichi gabaasa qorannoo bal'aa damee mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergeen rakkoo siyaasa Itoophiyaa hammaataa adeemuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaatiif qormaata guddaadha jedhame. Lolli hawaasa karrayyuu irratti baname kan torban guute ammallee dhaabbanne lola kanaan gaagamni lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabeera. Poolisiin Oromiyaa weerara humnoota Amaaraa qolachuuf aanaa Fantaalleetti bobba'ee ture humnoota Amaaraan haleelamee akka dacha'e hawaasni aanaa Fantaallee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himaniiru. Firaa'ol Shuumii maatii isaa baadiyyaa godina Shawaa lixaa jiraatan gaafachuuf gara qe'eetti galaa osoo jiru konkolaataa buufamuun poolisiin qabamuusaa akka odeeffannoo qabuun hiriyaansaa bilbilaan dubbisneen himam. Firaa'ol hidhamuusaa dhageenyeem osoo baay'een turin mana hidhaatii baafamee ajjeefamuun qarqara magaalaa Kaachisitti gatamuusaa oduu yeroo dhageenyum amanuun nutti ulfaatee ture jechuun miira gaddaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti kan himamu miseensa maatii isaa maqaan akka dhaamu hin barbaannedha. Maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhuun jaarsaaf jaartii beera fi daa'imman dabalatee namoota hedduu waraanaaf qopheessaa kan jiru sirni bilxiginna namoota leenjii kana hin fudhanneem horii jalaa qalachuun hanga shanee jedhee adamsuutti cehuusaatu dubbatama. Gochi saalfachiisan sirnichi uummata bal'aa dirree irratti baasuun ispoortii humnaa olii dalagsiisaa jiru kun abdii kutachuu sirnichaa akka ta'e fuula miidiyaalee hawaasaa irratti dubbatamaa jira. Itoophiyaa Yugoslaaviyaa Afrikaa ta'urraa kan baraaruu danda'u giddu lixinsa qofa jedhama barruun gaazexaan Nation Afrikaan qabatee bahim. Barruun haala yeroo Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun daayireektar olaanaa poolisii Inistiitiitii Afrikaa Piiter Kagwaanjaan barreeffame kun Itoophiyaan Yugoslaaviyaa Afrikaa akka hin taane qaamni gamtaa Afrikaa eeguuf itti gaafatamummaa qaba jechuun akeekame. Gama biraatiin xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaan daandii qaxxaamuraa irra jirti jechuun xiinxala isaanii kennaa jiru. Ijoon keenya kana fakkaata. Ijoo sirriitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetii babal'ina oduu keenya kana oduu keenya dilee keessaa argattu.